Seenaan tun siin dabrini dhaggeeffadhu. Biyya fagoo takka keessatti namticha tokkoo fi jaartii isaatiitu jiraachaa ture. Namticha kunilleen dalagataa ture. Dalagaan isaatis maallaqa hedduu galchiitiif ture. Garuu namticha kun maallaqa guddaa harkatus jaartii isaa biratti akka nama waan takka illee hin daleene tahuu ture. Namtichi kun guyyaa guutuu dalagaa ooleeti yeroo aduun dhiite kara mana isaa gala. Yeroo kara manaa galuus nyaatuma xiqqishoo takka biteeti kara manaa deema. Akkasiin nyaata san isaa fi jaartiin isaa hojii nyaatan. Manni isaan keessa jiraachuu turan san mana jaartii isaa ture. Jaartiin isaatis mana kana haadha abbaa isiitirraa dhalte. Namtichi kun jaartii isaa tana eega fuudherraa eegaliiti akkanumatti jiraachisutti jira. Jaartiin isaa tun nama rabbiin beekumsaa fi imaana kenneef turte. Jaarsi isii nyaata xiqqishoo fiduus isiin nama rabbii isii galateeffattu turte. Hogguu jaarsa isii kanaaf du'aa godhuu turte. Akka rabbiin guyyaa takka irraa jijjiiree dalagaa bareedduu akka argatuuf. Isaan lamaan hogguu yeroo hiraata nyaatan akkana jedhu ture jaarsi. Gidaaratti hirkatee yaa rabbii arjaa nutti arjoomi akkaan bakkaan gahee guutuuf. Hogguu yeroo namtichi kun akkana jedhu jaartiin isaa dhageeffattee ajaa'ibuu turte. Yeroo jaarsa kiyya maal guutuu barbaadeeti hogguutuu akkanatti rabbi kadhatuuf yeroo dubbii tana xiinxalte akkana jette jaarsa kiyya dalagaa barbaadu guyyaa guutuu ni deddeema akkasitti nyaata xiqqishoon kun garaasaa guutuu dadhabe saniif yaa rabbii arjaa nutti arjoomi je'ee na fakkaata jettee nyaata isii cinaa nyaattee akka nama quufeetti jaarsa isiitiif dhiisuu turte garuu jaartiin isaa tun waan takka hin beekne ture namtichi kun nama dalagaa dhabee miti guyyaa guutuu dalagachaati oola. Akkasumatti illee dalagaan isaa maallaqa guddaa isaaf galchite. Waan lubbuun isaa barbaadde guyyaa guutuu nyaatee dhuguu ture. Yeroon halkanii yeroo geesse nyaata xiqqishaa harkatti qabatee mana seenuu ture akka nama humaa waan takka illee hin arkine. Namtichi kun jaartii isaatti akkanatti bololuu ture. Guyyaa takka illee eega isii fuudhee booda huccuu takka illee hin binneef. Akkasumatti illee waan takka illee hin gooneef jaartii isaatiif. Useetuma guyyaa guutuu ishii dalagatee ishii nyaatee dhugee jaartii isaatiif nama dantaa dhabe ta'e. Guyyaa takka jaartii isii doyna kun dhukkubsatee mana ciisuu eegale. Sani jaarsa kun dhukkubni isaa itti jabaatee isii kophaa dhiisee du'e. Jaartiin isaatillee inni du'uu isaatiif hedduu gaddite ture. Eegi jaarsi kun du'e amata takka ta'e eegas booda. Sani gurbaan ganda san jiraatu tokko du'a jaarsa isii dhagee. Intalli tun kophaa isii akka jiraatu yeroo beeke. Isii tana fuudhuudhaaf manguddoo itti ergate. Isiin illee xiqqishoo itti yaada yeroo naa kannaa jettee manguddoo isaatiin. Intalti tun waa'ee gurbaa kanaa gaggaafachuu eegalte. Gurbaan kun nama akkaan amala bareedaa qabuu fi akkasumatti illee akka amalli isaa bareedaa ta'etti bifni isaatis akka bareedaa ta'e ni beekte. Akka reefu isiniin jeetti intalti tun nama rabbiin sammuudhaa fi imaana kenneef. Dubbii tana itti yaaddee akkasitti qeebalte. Aruusni jara lamaa kanaatis nagayaan gaggeessame. Yeroo san ollaan isaaniitii fi warri aruuza san irratti hirmaate hundinuu jara lamaa kanaaf du'aa ni godhan. Guyyaatti aanu gurbaan kun ganamaa ka'eeti karaa magaalaa gabbee. Isaa deemutti jiru karaa irratti abbaan qabeenyaa tokko ni ameen. Gurbaan kun beekumsa mana ijaaruu ni qaba ture. Abbaan qabeenyaa kun mana tokko ijaaruu ture. Akkasitti akka isaaf dalagu abbaan qabeenyaa kun gaafateen gurbaa kana. Gurbaan kun illee carraa kana itti fayyadamee akkasitti dalagaa eegale. Garuu gurbaa kana yaada tokkootiitu keessa deddeemu ture. Jaartii isaa tamanatti dhiisisee yaadu ture. Sababiinuu ganama yeroo manarraa bahu mana isaanii waan nyaata waan tokkolleen hin turre. Innillee waan takkallee dilana ammaa hin nyaanne. Akkasitti aduun guyyaa sanii ni dhiite. Gurbaan kun illee hojii isaa ni fixate. Abbaan qabeenyaa sanillee mindaa dalagaa isaa kannee fi akkasitti adda bahan. Gurbaan kun karaa magaalaa deemee manaaf waan barbaachisu hunda bitee karaa mana isaatti gale. Jaartiin isaatillee akkasitti gizee arkituun hedduu gammaddee ture. Isiinis meeshaa isarraa fuutee waan nyaatan godhuu eegalte. Mana isii san keessatti eega nyaanni godhame yeroo dheeraa tahee jira. Sababni nuu jaarsi isii duraanii isa waan du'ina ta'eef. Yeroo nyaanni bilchaate isaan lamaanuu akkasitti ta'aniiti wajjin nyaatan. Nyaata isaanii eega fixatan booda rabbii isaanii galatoonfatanii akkasitti wajji haasoo eegalan. Innilleen jaartii isaatiin akkana jee yaa jaartiitii waan irra nurraa hafee boruu nuuf hin guutaa du'aa inaaf godhi jiruu teenya tana ni jijjiirra jeen. Guyyaatti aanu ganama suwiidhaan sagalee shimbirrootiin ka'eeti gama dalagaa deeme. Guyyaa guutuu dalagaa oole. Jaartiin isaatillee waan nyaata kalee goote sanirraa waan hafe nyaattee mana tottolchuu eegalte. Yeroo aduun dhiite jaarsi karaa mana isaa gale. Jaartiin isaatis inni karaa manaa galuu isaatiif hedduu gammaddee ture. Jaarsi isii yeroo tana meeshaa hedduu fide ture. Waan kuduraa fi foonii fi waan hafe hundaa'uu. Yeroo jaartiin isaa waan kana arkite hedduu gammaddee ture. Sababni nuu jaarsi isii qaamaan duraasa waan akkanaa hin barsiisneen ture. Arraan tana abbaan qabeenyaa kaniin bira dalagu. Laaqanaaf je'ee lukkuu takkanaaf kanne. Saniin ani lukkuu tana akkaan hin nyaanne yeroo arke maaliif lukkuu tana hin nyaanne naan jee. Anis galgala yeroo mana galu jaartii tiyyaa wajjin nyaachuu barbaade saniifin amma hin nyaanne hin jeen.
Yeroon akkas jechuun abbaan qabeenyaa kun hedduun irraa gammadeeti yeroon dalagaaf fudhadhe mindaa kiyyatachaa godheenaaf kanna jeen. Saniifin arra waan hedduu nuuf fide. Yeroo akkas jeen jaartiin isaa hedduu irraa gammaddee du'aa gooteef. Gurbaan kunis haaluma kanaan itti fufe guyyaa guutuu dalagachaa yeroo manatti galu meeshaa manaaf fidee dhufuu ture. Suutaan jireenyi isaanii hedduu bareedaa dhufe. Akkasumatti illee jaalalti isaan jirtu ida'aa dhufte. Sani jaartiin tun jaarsa isii maqaa babbareedaadhaan yaamuu eegalte. Sani gaafa takka ollaan isaanii dhagee yeroo maqaa babbareedaa kanaan jaarsa isii yaamtu. Ollaan isaanii kun hinaafe kun gama jaartii isaa deemee akkana jee laalimee ollaa teenya ilma miskiinaa fuutee maqaa babbareedaadhaan yaamtiin. Ati garuu takkaa maqaa bareedaadhaan yaamtee hin beektu. Isiinis deebii ajaa'ibaa deebisteef. Jaarsa isii kaduraa san akka ture hin yaadattu. Gurbaan ilma miskiinaa jettee yaamte kun jiruu dhalaan feete jiraattu jiraachisu jiraanii bar. Kabajaa fi jaalala agarsiiseenii mooniin dogongoree jetteen. Gama jara keenyaatti yeroo deebinu gurbaan san kitaaba hedduu qabaachuu ture. Jaartiin isaa kitaaba isaa san yeroo laaltu kitaabaalee waa'ee fayyaa ture. Akkasitti jaartiin isaa gaafachuu barbaaddee garuu ifirraa dhiiste. Jaartiin isaa tun yeroo jaarsi isii hugguu meeshaa fidee dhufu meeshaa sanirraa kakkaayuu turte yoo rakkoon isaa mudateette. Guyyaa tokko jaarsi isii isaa dalagutti jiru dhakaan guddaan takka miila isaatirra kufee miila isaa kun cabe. Yeroo san gurbaan kun dhukkubsatee mana ciisuu eegale. Ammaan tana gurbaa kana yaada guddaatiitu seeneen. Sababni nuu amma dalagachuu hin dandeenye akkamittiin jaartii tiyya tana jiraachisa jee. Garuu jaartiin isaatis akkana jetteen. Yaa jaarsaa kiyya qaalii ati homaa yaadin waanaan fayyaateeti yoo ta nyaataallee taate nyaanni nugee ni jira jetteen. Ollaan isaanii san kan gurbaa kanarraa hinaafe. Eega ollaan isaa miilli cabee mana taa'e kana guyyaa tokkollee isa bira dhufee hin gaafanneen. Sababni nuu hinaaffaan qalbii isaa gurraachoomsitee jirti. Akkasitti jarri lamaan kun waan manaa walii qabatanillee fixatanii jiran. Yeroo san jaartiin jaarsaan akkana jetteen. Ati amma dalaguu hin dandeessu miilli kee hin fayyine. Tanaafuu anaatu dalagaa eegaluu qaba. Gandarra deddeemee huccuu namaa miicuu eegaluu qaba. Jaarsa isiitiin akkas jetteen. Jaarsilleen akka isiin daleedu hin feene ture. Osoo hin feene hayyee rakkoo hin qabu jeen humaa godhuu hin danda'u. Osoo isaan akkasitti haasawanii waan namuu hin eene takkaatiitu ture.